السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكمنا قافية يا أخي مجموعة في دفتوتا تانية دشاني جر. الرجاء الحمد لله مشاهية فردين جرا مشاهية اللي قال فردين جرا. أكسبتي دورين نسنا وجين برباد جرا. خلينا اللي نكسب برباد نوجين جلا جتيرا. جتشو أكسبتي information نمون تتيم نيجو. سايبان يا سايفوجي هدورا كسجت وجين كانه. خلي قال ما نسارك تنتبه. Arra jechuun manumaan kalee galgala dhaqeessanii arraan manumaan kalee irraa dhabeessanii jechuun arraan tana asrii mucaa geessee achi jira jechuun information naa dhufeet maaliin akkasitti durrijii walumaan kaanee gaayee inni itti dheene hoggaa deemu mana hin jiru. Mucaa miskiina tokko karaa irraa qabeeti dalagaan si geessaa jeeni dalagaan ni feetaa jeeni mana geesse maallaqa irraa barbaade maallaqa hawaalaa silaa nabuus jeeni jechuun biyya dawwalee biyya isaanii dawwalee warra isaanii dawwachiisee maallaqa irraa dhabnaan maallaqa irraa dhabnaan khalaas na hojii daleeta mana taa'ee mana itti dhiisee biraa bee akkas jechuun gama mana mana hin jiran isaa walaa caalaa walaa turiinaadhaa mana hin jiran akkas jechuun mucaa wajjin mucaan kana kun hundatumee kan godhe jee asirra hundarraa mataa qaba waliin qabnee jechuun asina leejii boksiidhaan afaan kana kaase akkas jechuun waliin qabnee mucaan na baasa anas nan dhiisina haatiiti eega nama kana nama waan akkana darbu taatan dalagaa dureen dalagaan hojii daleeti jee manaan jee na kaa'e. Himbe akuti anis mau himbe akuti kono kana bakka kana dijeti mucaan meeme waliin qabne mana finne jechuun mucaan amma konko nyaate jechuun ciisu jira mucaa kiyya galfaddeetiin jira daawwattoota keenya akkas jechuun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota keenya. Egaa akkuma beekamu waliin egaa kalee fi dheengadde gidduu ilaa irratti manatti singalle barbaadu jirra mucaa Abdii Mustafaa jechuudha. Taakkanaati bakka hunda deemnee qoqqorannee akkasii gaafannee hiccitisaa uummatarraa nama isa beekurraa argannee samboodarraa gara mana Abdii Mustafaatti deemeetiin Abdii Mustafaatii fi akkasitti Saayifuu ammaasii jechuun nama wajji jiru wajji fuudhee gara karaa mana micciiriyaane micaasaa fuudhee mana galchinee jirra mucaa tokko bira jira eessa kutan jennaan akkana ni kutanii nuun jee gabbaanee dhufnaa jeni gabbaanee dhufnaa jeeti walleen warra shanshalata isaa warra wajjin dalaguunsa baallama qabanii baallama qabnaa jechuu ture inni akkasitti mucaas qabnee tumnee egaa walumaan barri eegatu mamenutti mimene duree nutti nimne jechuun eeganii fi anisa qabee kayanii qabnee kakkaballee jechuun lafa darbee anisa lafa nu godhe yaa xiina kan mana mucaa eegan gaana dhufuu mana taa'inaan jee kote gamcha gaani sodaachisin beekam dire wala kan ije wala radamnan kana tumicha tume sababa tumicha sarra kamucha fara sodaate mana kasira kana irra turre jechuudha inni akkas jechuun mucaan sababa garte inni tume mana kasatti rifachiisee fi lubbuma isaa baasuudhaaf waan inni jeen godhi waan inni godhi jeen godhe mucaa eegii hangaana dhufu mucaan kun eegii mucaa kana akkana biraan deemanii ulaatan biraan mucaan kun akkana gidin baane jeeni itti dhaamee qote sababa saniif mucaa ku jira mucaan eega gaan nutis gaanama dhugayaa ugarraan namni dhugayaa eenyu dura dhaabbata akkasirra jechuun afraa ana ogaanan loolee qabeessa hudhee lafa darbee jechuun tume ani isa kana naan jeeti waan akkana fiifuu kana na godhu jiraati isinis akkas hin seene eegin ilmoo tana qabee ilmoo daa'ima tana sababa kanaati waan akkanaatiin dhimma ta'u ta'eeti maallaqa naa buusa jeesin gaafate ammanuma kana hun taa'uti anallee baasaadha lubbuuti yaa'uun sodaadeetiin jira jee akkasii mucaan eega dhugaa hime mucaallee waliin qabee fidee mana kiyya jira dhageessanii asirratti dhageeffatu durii waan jedhamu jecha waan reefu naan jettisan michir siif dhaadatu wanna jiru asirran kaa'e michir hamman takkarran kaa'e anaa jira yoo michir maqaa si kaase yoo michir ijool godhatee si laale bakkuma jiru telefoon mugan yoo sii dalagaa deemullee qabee sirri miskool mugan ati miskool gonaan an beekatiin jira dhageesse. Bara kanaan dura ni beektaa yeroo dheeraa waan kana yoo hojjetanii siti anaa fi michir jechuu akka nama takkaatti hojii yeroo dheeraa qabannee hojii deemuu turre. Baaswee keessanillee afaanillee gorsee akka nama takkaatti dadhabe maaliif dadhabdee onaan jettanii miccir keenya wanne kanaa sirraa hin fakkaatu nama qabdee nama afaan Oromoo dubbatu hin adabsin jechaatiin itti himaa ture. Nama biraa farraa ni sodaata nama biraan qabu garuu nama afaan isaa beeku kana qabamee miidha malee nama takka kamiidhu ni sodaata nama biraan tokko. Takkaffaa jechuun abgu takka lama seerraan dabranaan keessatti faanas beeteetiin si baasa. Maaliif takkaffaa namni jechuu isa fattaallee miti dhugumaan dubbadda egaa maali dhugaa dubbachuu waan fattaallidha waan akkana amma duree cal jechuu keetuun aarsa malee fattaallidha jiru. Takkaffaa jaartuma jechuu abdiiti haadha mana abdii ni beektan namni hin beeknan jiru sooshaal miidiyaa kanarra isituu olii gatti abbaa fada jechuu akkana godhuu ture nama keenya nama aartii afaan Oromoo guddisuu jiru haadha
هذا منا أبدي مصطفى أبي إده يشوا برباني يشوا خفت مقالة خيسة أكستين أركيهمه ما نمتاج إن اللي قافتي أكنا هذا المانيتي نامك أبدي كنا نقولين جيت تيمه بودر هيا كنا ونخته خته بودر لما فوانا كنا ستجري أنا بيكون عندي أمو صدق باسين جيسا وان تكسنقول يشوا ونجيسا وما فانين جاني هركان درجني بيتا صدق شو فكر ولا تركن أي سالفة هم نتمنى كنا نقول دوا واي دوارت يشون أقامي نقول ترى أما اللي قلقلة خنا يون لكن عبدي مصطفى منا فونه في النو دولة وانا نجى وانا جايبه نانجي نين دقيقة وانا سنجو وانا جايبه ما نانجي بكت يرتوس نين بيخا ساعات أنا تجرون وجيران جرا ستين رفنا نانجي هجين التجران هجي براتي متي وجي مالي هجي ما نمت أباني نمت موجا أنا في خوص ستكبر بارك وانا كناتي أمو برولا جرا نانجي أبريتو أنيس خنجرو نانو مساتي بقالو متنا خيسو الانترا جرو نسبة نما اتشلاف تنباتو أنتف الحمد لله ميواسيمو وانا نقول لك أبو ميشيري أنقرو الرابو ميشيرم تو والمي ميشيرم تنا في ورا ميشيرا مالي متي ميشير كل مالي متقولي خيار كيف هو سينما بورو نغنا من يكدو بورو مار نيكدو متي مي ديرتانا يابو مي سيفين غباتي امان تانا تا هو فدو غجاتو فدو الكنتو سيفين غبا يغبيون بيتي غجما اديرته غجما ادي غبي يجوتي دريغوتي نما كوتمي nama khotme mogala fadimte olbate nagadu te sudachisin duriga duren beta sani sudachita ammo an nama sudachiftu mediro nama ati wono gotu miti me bakuma garte gaduma bayiti dage mana sani fi mana khani fi mana khiji sayba khijati mana marete gandan lakain bakasan kesa lakain mana bakuma takatai mana moto kotai mana nar mucha khiji ke rafu kan khale gel gel sele ben khale sele ken sele mali bed mo khale asdu fes dabi jeni simani bakka khale ras jirate أشتى ندي بيوتة سيجي جرته فرود دعير موديش سلاچي جرate أردن بيجي سينج سرقان سيما بيجي سيمتي خسراتو بيجي نياج سبب كم الموت جرت صفاتو تأتي تكانا قرتي متدي هرّي ونجرا هرّي قرتن بيناتي ونجرا خنا بود بيتو هركيور فيجا نبيتن نسبنا ما با نسبنا ما با اللبوزات ينباسو دي لما فانيس يتشو وانا كنا يوين أركي كوشاچما المان أرومو يتشو بكون درتي أخي نما أرومو أكان خراب مالي تنما دلقان كمني قلقلا خنالي سببي مجا عبدي مصطفى تيفين مجا تكو لفت اللي للي يتشو تمني حاكمة جيسنا إسافي مجا عبدي تيس إذا أبابنا مجا تكو أما أنا ملا منت تجر سديليته قالوا هاتو متشير واحد كنا متشير صدامتي أنجتشو إساجي لابد لولو إنفادو وجينك أبا خرابراتين تكفى لما فانا ما أفارمو دبسو المان أرموتي جو ولولو ولبو قوتشين نكرا وتو خنا الدنيا رو بلسو إنجالا مالي في إنجالا ني لو تروفو بروتا رافروتا ميواسيمو وانا الداتي خون وانا متشير دلقو وانا الداتي وكمان قوتي أسر من الجيفر أيه الجيفر تون دلقا جني وانتو بنون قبتو توني حنا توني قرتي ظالم مار توني قرتي وان سبب في ديسي نمن بين الرتونغورن نما قرتي يو هجات تكباتيو نما هجات تكم نخلما كانت ديم مسكينة كانت ديم دلقات أبي جابه خهذا أبان نوف درجو جري جنيه قال أسي هذا أبار دول جسني مالك بوسي خبرسا سودي كب خبرسا جبراتي كب دول مالك بوسي شو تندينو مارا كم بيوتي تندينو ما سنيفورا كيف نما أنا كنا دلقو موتو ما ناتو نما سر بيكم سكبو ناتو خرجت هندهمن information خنته أكوان سنين ده أبورد أكان في الرفرج سنين فورا تابي أكنا متكاتي ميجرين بار دقيسا أنا نما حريانتي بيجي أربعة خمس سجالان دور دقيسا سيوت جين دقيفت أفان أربعة فتوس أفان أورمو فتوس أفان فتوس سجالان دور دقيسا سنيفو وان نما قرتي حريا في نما قرتي سودا جبت لا لا واني إتنتبت اللبوسانت زيان جيرين سانت إتنتبت دقيفت olbaate viidiyoo taaddaddee olbaate viidiyoo marrate mee gaduma bayyee dirree beena kottu tokkoofis anaafis tokkumaan nyaata dhageessaa asirratti hafe tokkumaan wal jiraata saniifuu yoo namummaa qabaatte nama osoo taate osoo dhiira taate waan akkamatti jirtu tana dhiiftee hojii akkamatti jirtu tana dhiifteeti akka dhiiraatti achi baatee hojii daleedee nama rakkate yoo gortee nama dargaan qabne qabijaa beedee mukaa miskiina akkam mara ta'an karaa qabdee qoddalagaan si keessaattee osoo hin beekne mana geessitee maallaqa gaafatan akkasii gargaaruu turte gargaaruu qabde turte garuu namummaan qabdu osoo namummaa qabaatte nama miskiina dhalaa fi ijoollee qabdee mana neete mucaan daa'ima kunu mana neete
awaalan abuu saatte lubbutti ni battu dhageesse. Mucaallee gaafannaa maal naan amma duraan waan akkana dhiisin jee viidiyoo irratti illee si gorse akka nama dhiiraa fakkaattee dhiifamettee as deebite duniyaa haadha sama qabdi haadha jaalataa qabdi. Isiisanis si harkaa fuunee mana galchine deebite jechuun si mana kana jiru jalayaatonni durgaa akkasii konferansii teessifattee miti jalayaatonni dhaqee jechuun mucaa madarasa irraa fuudhe uummasaan nu ergattee huccuu fuulatti uffattee lixumaa fuulatti uffattee jallaabiyaa fuulatti uffattee hijaaba fuulatti uffattee akkuma biyya deemanitti dhahitee jechuun achii fuute turiina isii fi caalaan yaaboo silaan irraan tanii isin harka yaa caalaa yaa turiina maalni isin godhe silaa shumoon teessan bishaan fitattee irra wallaa isiniin cuunfaa akka qeerransaatti dhiigee kasan ganaallee isin dhiisuun ta'u ganaan isin cuunfaa irrallee isin ta'u walaasii walaa michiiri agguuta kana dhagee micciir kun Oromoo yoo ta'e ilmaan Oromoo irratti dhaggeeffadhu takkana dhagee ilmaan Oromoo irratti cunqursaa qabee rakkataa rakkoo irratti dabalee rakkataa akkana miidhuu miti yoo waan akkanaa yaaduu baate akka ofna isaatti akka nama takkaatti gabbee dalagatee jijjiirameerra miskiina gargaara malee miskiina qabee hin rakkisu. Miskiina hin rakkisu. Lammaffaa deebii. Nama biyya nama gandaati. Akkasitti qaanfadhee jechuun biyyaa illee ibsuu diiwwan irra dabalee oomishee wantoota akkanaatti bartaa baluuti jedhanii natti himan guyyaa natti himan gormaan jira. Akkasitti qaanfadhee michoo san birraa eegas booda jechuun isiinis akkanatti fuudhee firraa dalagaa naqee argachuu jirti. Dhugumaan dhugatti ayyoon viidiyoo isaa ilaaluusi yoon hojii isaa agaruusi akka namaan an dalageetti akka waan an dalageetti hin firrifadha. Maaliif hin firrifadha? Ani dalaguutti hin jiru maaliif hin firrifadha? Wanni hin firrifadhuuf maqaan isaa qofaa miti keenya hundaa waliin badaa isin warra kana biyya kanaarraa dhuftanii waan akkanaa daleeydan waan akkanaa namni Oromoo ta'e kamitti dalaga isin waliif tumsuu dhiiftanii warra tumsuu jirtan nuun jaalli. Haya kanarraa mee maaliin jaa mee afaaniin dubbadhu ni qaba cabeetiin jira cabee dalagaan micciir cabeetiin jira maaliin dubbadhu waan dubbadhu qabu dalagaan micciir magaalaa kana guutuu keessa wal geessu namni hedduun irra guddaan of eegi durri micciir akhi micciir waan takka sin godhu hin sodaatin micciir waan takka sin godhu habibi kiyya yoo dhabde karadhu yoo dandeesse dalagadhu kanaan ala kadhachuun baruujiidha kanaan ala jechuun rakkina ilma namaa irratti hin raawwatin har'as baruus obboleeyyan kee ilmaan akka keeti lubbuun ta'e dabruu takka hojii tana dhabu takka lubbuun ta'e dabruu walii filadheetiin jira tamam awwaan akkanaa garuu sirraa hin jaaladhu daawwattoota keenya qiyyaa kanaa ta'etu fi gartee waan taane dalageetti nullee sammuulee nu jeequ jira amma sammuu sana adoolchitanii hisaaba biraa waan biraa akka nuti yaadu gartee namni karaa kee dhufee bifa keetiin hojjetu sin jiru waan akkanaa kana duniyaa hootu galatillee karaa manaa mucaa galchadheetiin jira mucaa ilmootiin fudhadheetiin jiraati karaa manaa gali yalla asumarraan karaa manaa galitillee duniyaa daawwattoota kiyya gallee mucaan keetis galee jira ka galchees anaaf abdii fi seefuu galchee waan akkanaatti hin rakkatin hin yaadin asumaan karaa viidiyoo kana yoo garte dubbita ka malee abdiis tasgabbayaa jira jechuudha lafti nagyaa karaa mana keetii galii wanni si dhorkaan jiru micciiris kana booda nuti siif ulii maal akka girdoo sirraa teenya nuti ulii waan biraa wanni goonu hin qabnu zabanyaa waraana keetu nuti samma booda daawwattoota keenya asirra dheeranii jiraati yoo firaa eeguu taate obboleeyyan ilma biyyaa kaafaan tokko dubbatu yoo firaa eeguu taate nutis kilaash furannee akkumatti gartee firaa nama akkumatti nama diina akka diinaatti gartee nama qabdee hawaalaa raawwusanitti nuti ifumarraa seena waan biraatii miti. Kana firaa eeguu miti kana biyya nyaachisan. Dhugaa ifumarraa seena. Anaa isinirraa dhorka khalaas itti dhiisa sana. Isanaa isinirraa dhorkaati. Ol baanee siimachuu miti. Lallabuu miti. Waan ta'e dalaguu. Wanna kanaa hin jiru addunyaarraa buloo godhe sammuu itti hime edanarraa kaasi itti hime biiqiyya. Micciir anaa isinirraa dhorkaati micciir waan tokko sodaatana isa anachi darbaa fi takka na hojjise achi booda isin waan naa godhuuti daawwattoota asumaan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.